hojiin dimookiraasummaa ittiin mirkanaa'u keessaa inni tokko uummata biyya tokkootii fi filannoodha. Biyyi tokko dimookiraatawaa qabaatuun isii dirqama. Dimookiraatawaa saniif immoo filannoon immoo murteessaadha. Filannoon karaa haqa qabeessa ta'een lammiileen seerri isaaniif heeyyamu. Seera jalatti namoonni seerri isaaniif heeyyamu umriin isaanii waggaa 18 fi sanii ol kan ta'e akkaataa qajeelfama filannoo eegee naamusa akkaataa fedhii isaatiitti sagalee kennuufin irra jiraataa jechuudha. Filmaanni kun yoo gaggeeffamu haqummaan ta'uu qabaa, dimookiraatawaan ta'uu qabaa. Karaa haqa qabeessatii fi karaa mufii fi walitti bu'iinsa tokko malee haa gaggeeffamu abdii irraa qaba. Abbaa maratatu abbatu beekaa, abbaa ta'uuf abbatu beekaa. Nu waan marannu nuuf hin beeknaa. Rabbi nagaa godhee mircaa kanarratti rabbi akka nagaa nu godhu jedha. Abbaa filatu hin beeka abbaan eenyu filadha jecha nama filatu hin beeka. Garuu nu akka abbaa amantaatitti kadhaamnu filannoon kun akka sirnaan akka inni gaggeeffamu. Nus gumaacha keenya akka hawaasaatti gumaata guddaa goona. Uummata irraayis mootummaa biyya bulchuu irraayis kadha eenna jechuudha. Dambii fi qajeelfama filannoo biyyoolessaa irra dhaabbatanii karaa fi seera biyyattiitiin jiruun filannoon boordii filannoo baaseen hundi isaanuu socho'uu qaba. Yeroo galmee irraa calqabee sagalee kennuu irraa calqabee gaafa immoo filannoon xumuramee bu'aan yoo ibsamu buufataalee filannoo hundatti tasgabbiidhaan bu'aa argamu fudhatanii hojiitti hiikuun